Yaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya wiirtuu miidiyaarraa oduu gaggabaaboo isaa kanaa kan isin nageessisu an gammachuu Saggaayeti nu waliin tura. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed giddugala biqilootaa fi arkaayivii paarkii tokkummaa eebbisiisan. Giddugalli biqilootaa kun bakka kanaan dura faayidaa irra oolee hin beekne irratti kan hojjetame yoo ta'u, arkaayivii tokkummaa fi giddugala wal'aansaa taasisuuf hojiin ammayyoomsuu akka babal'atee hojjetamee fi sadarkaa isaa kan eeggate taasifameera jechuun fuula marsaa hawaasummaa isaanii irratti maxxansaniiru. Dabalataanis giddugalli kun haala bu'a qabeessa ta'een bakka fayyaduu danda'uu fi sona gaarii uumuuf barbaachisaadhas jedhaniiru. Agarsiisni qonnaa qophaa'ee namoota 88,000 daawwatamu ministeerri qonnaa hime. Agarsiisichi baatii tokkoof kan ture yoo ta'u mata duree mana yaaliitti facaasuu jedhuun Dr. Abiy Ahmediin banamuun isaa ni yaadatama. Agarsiisni kun qonni keenya eessaa ka'ee eessa ga'e, itti fayyadamni teekinooloojii qonnaa maalirra akka jiruu fi kanneen biroo irratti hawaasaaf ibsa kennuusaa Dr. Girmaa Amanteen ibsaniiru. Agarsiisa kanarratti teekinooloojii oomisha qonnaa, kalaqnii fi bu'aan qorannoo qonnaa, qonni diijitaalaa, faayinaansiin qonnaa wal qabatu hawaasni hubannoo akka argatuuf xiyyeeffateera jedhameera. Agarsiisni kun muuxannoon kan itti argamee fi milkaa'inaan xumuramuu isaa himuudhaan Dr. Girmaa Amanteen qaamolee tumsa godhanis galateeffataniiru. Garee Iskindir Naggaa irratti tarkaanfiin fudhatame. Iskindir Naggaan namoota dhuunfaa Shimallis Timaachoo, Soomoon Warataa'uu fi Mambaruu Kaasee jedhaman waliin ta'uun humnaan mootummaa kuffisuuf jecha jaarmiyaa adda bilisummaa Amaaraa jedhamu ijaaruun finxaaleeyyii biroo waliin qindaa'uun hidhattoota gurmeessuu fi bobbaasuun sochii garaagaraa taasisaa tureera. Tibbana garee qindaa'aa Iskindir Naggaatiin hoogganamu godina Goojjam Bahaa Gadaamii Dabira Eliyaas Sillaasee da'eeffachuun hidhannoon mootummaa kuffisuuf socho'aa ture irratti tarkaanfiin fudhatamu humni waloo nageenyaa fi tikaa beeksiseera. Da'annoon garee Iskindir Naggaa barbadaa'uu fi hidhattoota 200 irratti tarkaanfiin fudhatamuunis himameera. Iskindir Naggaa fi kanneen isa waliin jiran yeroo miliquuf yaalanis raayyaan ittisaa fi humni nageenyaa naannoo Amaaraa opereeshinii geggeessaa jiraachuu humni waloo nageenyaa fi tikaa beeksiseera. Ololli mootummaan hawaasa gadaamichaa fi gadaamicha irratti miidhaa qaqqabsiisan jechuun miidiyaalee hawaasaan tamsa'aa jirus soba ta'uunsaa himameera. Oduu biyya alaa keessaa immoo Raashiyaan haleellaa Yuukireen fashalsuun loltoota 250 ajjeesuu himte. Humni ittisaa Raashiyaa haleellaa meeshaalee waraanaa gama Yuukireen irraa dhokaafaman fashaleessuun loltoota Yuukireen 250 immoo ajjeesuu ibse. Dhimma kanarratti Yuukireen hanga ammaa yaadan kennine kan Raashiyaan himattus qaama walabaan hin mirkanaa'in akka jiru himamaa jira. Ministeerichi akka jedhetti Yuukireen bulchiinsa Adonistik keessatti meeshaalee waraanaa ammayyaa hojjaa fi taankiiwwan waraanaa 2 fayyadamuun humnoota Raashiyaa irratti haleellaa raawwatte. Ministeerri ittisaa Raashiyaa akka jedhutti waraanni Yuukireen kallattii humni Raashiyaa itti laafee jira jechuun yaadan irratti haleellaa raawwachuun cabsuuf karoorfatan. Garuu diinni keenya karoora isaa bakkaan hin geenye hin milkoomnes jechuun ibsaniiru. Viidiyoon teelegiraamii irratti maxxanfamee konkolaattonni meeshaa waraanaa fe'anii fi taankiiwwan wayita qilleensarraa haleelaman agarsiisa. Raashiyaan loltoota Yuukireen 250 ajjeesuu fi taankiiwwan 16 barbadeessuu himte. Yuukireen haleellaa kana ji'ootaaf karoorsaa baate garuu humnoota ishee leenjisuu fi meeshaa waraanaa michoota ishee lixaarraa argachuun waan ishee barbaachisuuf eegaa turte. Karoorri mootummaa Yuukireen loltoota Raashiyaa cabsee injifannoo isaa uummata biyyattii fi warra lixaatti mul'isuuf ture. Akkasumas yaaddoo haleellaa Raashiyaa jalaa uummata baasuun iddoowwan loltoota Raashiyaan to'ataman deebisee qabachuuf karoorfatee ture jechuun humni ittisa Raashiyaa ibsee jira. Oduuwwan sa'aatii kanaaf qabanne kanuma qophiilee hafan waliin turtii gaarii.